inni si nama biraa si caalsisee osoo hin taane hundumtuu adeemsa qaba si galee inni guddaan maalidha obboleessa qaalii si ta'udha. Obboleessa qaalii si ta'e karaa ati jireenya keetiif karaa ittiin si saaqe jechuudha. Waan akkasiifumoo tiyyaanii fi teenyaa jetti. Tiyyaanii fi teenyaan addaa jetti Oromoon si galee aadaatu isaan tola baattus. Dhugumatti fuutiin maal jebeeta namni akka lubbiyyee nagarree maaliif ka jettu hoo ta'ee jeheen. Abaluun kun waan kana naa jechaa godhu jira. Waan kana yooniin je narraa dhiisaa hin qabdu. Nama qulqulluu nama of ta'ee deemu waan itti jiru san malee waan ifi jaalatte san malee abaluun anaajee waan kana godhu jira. Anaajee waan kana raadhisaa hallayya seentaa je. Sigalee sanumaafuu haatoo dabaatus yoo waa qabaattee fira qabdu yoo qabaattee namni si jaalata zaba namaa kanatti sigalee abaluun ni bareechisan hin jiru abaluun ni dalagatti. Sigalee sirni bareedina ilaalamu ta'e jira. Kanummaan darraa maaliif adiin fayyaa? Fadhiin fayyaa maaliif amma fakkeenyaaf jaalaltiin fi fadhiin dirqeedha. Ani isa jaaladde fi na jaalachuu hin danda'u waan ta'eef ani waa'ee isaatti dhiisee obbolummaatti isa qabadde ani fadhiin fayyaa jijjiira. Harreewwan lafaa ka'ee if fakkaadhee akka nama dhuunfaa tokkootitti if fakkaadhee warra qarqaadhaa kan dhaabbadhee qarqaaree bikka guddaa fatii miti hafate ulee kan fitu dhibbaraa dhibbatti wanti hin qabamas. Ati amma yaada isaa keessaa baheshi inni obboleessa kee qaaliidha. Obboleessa kee jireenya keessa jijjiiredha si galee kana biraan immoo isarra ilaaluu hin qabdu. Kana jechuun amma fakkeenya inni waggaa meeqa dura kan waliin jiraataa ture dhiisee si jaalataa jennu. Kana jechuun immoo si illeen si waliin jiraachatillee kan si caalaa isa jaallattu immoo boru yoo dhufte boru si'is immoo ni geeddara jechuudha. Kana jechuun immoo nama jechuu miti kun si galee dhala namaatirraa immoo kun Waliin farmarsin dammachuu falee haasawaan isinitti hime malee already waa dhaba fida waa dhabne kasan godhe hin qabu waa dhabne dachiisa godha waa dhaba sansiitu godha malee waa dhabne sin gadu waa dhaba san garuuf tattaafachuu qabda si galee. Na'amani ati caalaa kan si caalaa jaallatu kan ati jaallattu osoo hin taane kan ati osoo hin jaallatiin inni si caalaa si jaallatu si dhufa fuuldurri kee yoo ati cimtee wallahi dubbii tana naa qabi waan akkasii immoo akka malee taatu serious baqa gaafa nama tokko jaalattee namni sasitti boone rabbii nama sancaalu jireenya sancaalu nama tokko sababa si godhee si fidaa siin je kana na amane serious wallahi laazim wanti beeku qabdu dubbii. Ammas akkaataa taatus akka nama takkaatitti bakka waa hedduu bal'inaan waaniin isii sanirraa haasa'uun qaba jecha akka malee miira fayyadatu maliikaa dhiyeetaa hin qabu jecha akka malee qalbii fayyadatu isarraa illee abdii na kutachiise jiruu xiyyatanarraa illee abdii na kutachiisu naan jettee jechuudha ainihin isaasa san waan ta'eef ani jijjiiramne fadhiin kiyya ani jijjiirama malee fatii kana silaa arguu isaa dhuunfaluugiin oromootu na hin jaalladha akkanaaf hin hojjaa hin jaallata malee fuula isaatti arguunfalu jechuudha. Jiruu xiyyaa fi akkanaan keessa dabre waa hedduu natti dhaga'ame hedduu lakki baqqaanii jiraame maaliif akka isii naan jette san isii caadha namoonni isii gattee hin qabu jechuun shaallaa dalagadhee keessaa waan fayyee miskinummaa xumudaalee qabdii jira si galee. San waan ta'eef har'a as ga'ee namni sappoorti si godhee si cinaa dhaabbachuu waanuma jiruuti. San waan ta'eef nama kana caalaa bikka guddaa ga'ee isin mul'isee isin boonsuu abdii faraa qabaa. Takka farratti isin jecha sannaan jechuun hedduu tagarratti dhagahame bal'inaan isin hima ammallee hin danda'u jechuun si galee namni kun amma wallaahi guyyaa sana akka isaan jechiisa hedduu baxaam itti dhagahame si galee ani haatu labaatu seenaaf numaan dubbadda garuu jecha seesanii silaa akkan yoo jecha seesan yaadadde isa kana fuula isaatu argaan faru waan ta'eef haatu labaatus nama tokko guyyaa lamatti baafatta jan gaafa rakkattee fi gaafa fayyaadattee fadii jechuun nama fatii kana bar akkamiin jaalatta nan jettan fatii kana bar namni waan irra nama jaalatu qaba gaafa namni mogganna darbee gaafa namni qoban nagalee ayizo waan afaati agandummaan jee kan talasin jaalatu diim namaa jaalatu qaba jaalanni qabananii qalbii dhiyeessee jabeessee hamlee dhiyeessee ayizo jee asiin nageessee galee waan ta'eef namni kun akkamiin jaalatamaa dura akkaataa inni sii ta'e olka deem ciisi ijoollee ciisi kan ijoollee haa si galee garuu an kabajaan na kabaju jaalala fakkaate shawwadamuun numa jira nama tokko numa jaalatu jibbitaa haa ta'us kin an jecheesi naan jedha sana asuu jechaan ittiin gochaan ittiin mul'isudha malee qaroona hin jedhe si lafa diinii jaaqaa sabee diinii waan ta'eef karma isin jechuu barbaade anillee sapportuu godhee warri dubbaa keessa jirtan hundattuu baareen kaadar hundatti erguu dandeenya karoora fayyadde lagaadha anamma kana isin jechuu barbaade isinitti illee dheerise ifa manaa godha.
Hayyeeti amma karoora kee hojii keellee waan sirreeffamuu qabu sirreeffadhuutii dafii hojii galii maaliif waan amma wanti hojjettu onlaayiniidhaan faayi waan ta'eef vaariyaalii sii ba'a Oromoo hedduun si jaallata Fatii immoo obboleessa kee qaaliidha yeroo hunda du'aayii godhii fi wallahi dubbiya waan takka hin dheeressin maashaallah dhugaa nama anamma jechi isin naan tutesa wallahi billahi tafai wami qaddana be malika diyata gusi galcha ko malif fajettu hote በጣም እንትነት ዳጋም አናራ ዋደብ ዲዮንቴ ዋደብኒ በርኔ ንደበ ማበር ዋደብ ነማቱ ደምሲ ሳበር ሲጋሌ እስኪኑማ ኦሬዲ ነምኒ እስኪኑ በሎ ጀና ረኮ ነው ዋት ረቢ ነማጃለቱ ፈታን አረቢ ኸየለ ነጃለተ ለመጫለ ነመረቢ ጃለተ ነምኒ ጃለተ ሲጋሌ ፈታና ሳሁን ደዱበ ኦብሶ ቀባቴ ዱባይ ሚዲያ በርካውን ዲ ዱባይ ሚዲያ ሲጋሌ Samana ko iti bareedu ko ammaati lubbiye ko yaada akkana kana namni biraallee dhufe yoo sitti kaase yaada fatiin jaalala walirraa dhabni adda bee kana kuma hin kaasin bakka waa'ee hojii keetii fi waa'ee harooma keetii maaliifin kana dubbadde beekta fuuldurumaaf dubbadeef ani fatii hin dubbanne already duraanillee miidiyaa irratti anaatu siin daladde jiru bee bar warri duraan irraa hordofu jirtan hatoo yoo ta'e Tuhanillee Fatii aanaa gusiyaate jee miidiyarra tolbee malee Fatiin nam beeku isan beeku bara. Isaa walalaan innaa. Dhugaadha jechi koo amma inni bakka isa boonsiyaati kanaan booddee hojjedhuuti obboleessa kee qaaliidha obboleessa warqii argatte dhugaan siin jedha nama garaa haadha tokko keessaa ba'an iyyuu obboleessa akkanaa hin argatani obboleessa amma nuti jechuudha ijoolleen araba jiru kun baay'een keenya hojjenneetu qarshii keenyallee nu jalaa balleessu yeroo biyyatti ergine kun immoo garuu maaliif isin jechuu barbaade beektanii? Haatoo dhabaatus ani akkanatti naaf bilees jireenya mataa fayyaa bakka Oromooti yaa hojii delegaati yaa hojii BCT akkanatti ta'uu fadha malee ani dasti isaatis hin seenu wana isaas hin dubbisu. Siigalee nama 454 jirtan hordoftoonni hayya hundi sheeksir walii gadaa akkanaaf inni ani waliin ibsaatis hin seenu seeres bakka firiitii delegaati yaa hojii BCT. yoo akkana namaan ta'u Maa. La Arafat amma seera irraa badaarta dhugaa rabbii siin jedha. Anna Maaliif fayyaddooti? lubbu kana jechuus hin qabdu. Namni kun Sababa qabaa hadhaa birraa caqasina. Okay. Biqinaata qaba beektaa wanti cufte. saa dhugaa keetti Biqinaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Please. Irruma sanumarraa cal'isiiti atummaan dalagaa kan kee qofa tukurati irratti godhu. Dalagaa kan kee qofa dalagadhu. Qabsiisaalleen seenu maaliisaalleen seenuun jedhe lubbiyya ishee. Namni kun hadha qoy lubbu hin haasofta qoy. Namni kun hadha nama gargaaree bootaa kana nama si geesse. Hadha namni kun maal assaabaaf duubatti hadha amumeetti tana nama wajjin bakka kana geessee jennaanii. Qaalii akkanaa na haasofti na dubbatti jecha jedhamutu dhufuu danda'a. Siigalee lubbu. Qabsiisaallee seenuu jedheen. Biqinaata nan gaafanne barammeessi. Sirriidha. Biqinaanni maaliif hojjettoo ta'e amma namni kan nama jaalatuun ijaasoo ta'e onneedha beekta. Onnee fi garaan nama jaalata. Akkanatti gizeen isaa hojjetaa yaasoo garaan nan danda'u waan ta'eef. Anillee akkaataan isatti irraanfadhee isa sabree akka nama yaani yoo inni du'e Romaayii lafa bahe akkasitti tattaaffii godhuuf hojii xiyyaarratti wanta niyyaa qaba beekta. Waan ta'eef ani gastee isaan seenu gastee xiyyan seenin gizee rakkaata osoo hin dareen akka miidhagee fayyaa wal gaafanna ammallee kana wanti niin jechuu barbaade malee biqinaata kan akkanaa beektanii fi Yaada kenna dhuudhifa.